guyyaa qulqullummaa kana keessatti hojii qulqulluu ta'e hojii gaarii hojjechuun barbaachisaa ta'a jechuudha. ሰንበት በተባለችዋ በምታሳርፈዋ ዕለት ከነመ ቦቆቺሱ ቦቆናን ዱጋ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስቲ መጠኑ አከተ ሁበቹን በርባቺሳ ታአጅ የሚያሳርፍ ስራ መስራት ተገቢ ይሆናል። የታመሙትን መጠየቅ ያስፈልጋል። የታሰሩትን መጎብኘት ያስፈልጋል። የተራበም ማብላት ቅድስት የተባለችዋን ሰንበት ማክበር የተቀደሰ ስራ በዛች ቀን መስራት ያስፈልጋል። በዚያ በሚያሳርፍ ቀን የሚያሳርፍ ምግባር የሚያሳርፍ ስራ ፍቅር የተሞላበት ምግባር ማከናወን ይጠበቃል ከአንድ ክርስቲያን። ቃባ ከኒልማ ከነፎሮ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተኮን አሜን። ማቲወን ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮስ ባይሴ ጫልቺሴ ከነስን ጃለቱ ጆሌን ሀደ ኬኛ ዱበሮ ማርያሚ ጆሌን ኤርገሞታ ነጋ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ቆርቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን አከም ቱርተኒ አሜን። ገለኒ ዋቀዮ ፋታው ጀኔ አከሰ ገለቴፈኑ አከሰ ዋቀፈኑ ከኑ ገርጋሪ ዶጅሩ ሁንዱማቲ ኑቲክሴ ከኑ ኤጌ ዋቅና ቦሊ ኬኛ ዋቅኒ አብርሃም ዋቅኒ ይስሐቅ ዋቅኒ ያዕቆብ ዋቅኒ ኬኛ መቃንሳ ከኑልፋቴፍ ከንገለቶ ሜኑ ፋታው torbe lammaffaa tsooma guddaa yookaan tsooma gooftaa qulqulleettii jedhamuudhaan waamama. Qulqulleettii yookaan qiddist jenna. Qulqulleettii jechuun kan adda ta'e, kan eebbifame, kan qulqullaa'e jechuu akka ta'e ni hubanna jechuudha. Egaa torbee tokkoffaa zawarada kan bu'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos foon kan uffate fayyina addaamiif kan dhufe inni addunyaa kana irratti kan deddeebi'e addaamiin kan fayyise kan cuuphame kan tsoome gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffachuun isaa sun immoo dinqii akka inni ta'e barannee hubanneerra. Inni bu'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo qulqulluu akka ta'e torbee lammaffaa kana keessatti ni lallabama. Waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo, qulqullummaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni foon addaam uffate addaam lammaffaa ta'e addaamiin fayyisuudhaaf dhufe malee inni goonka qulqulluu kan ta'e amalummaan isaa qulqulluu kan ta'e waaqa qulqulloota akka inni ta'e itti baranna jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu akkuma ta'e sana nutis immoo namoonni amantoonni qulqullummaadhaan jiraachuun akka malu hojii badii hundumaarraa adda ba'anii fagaatanii jiraachuun akka malu torbee lammaffaa qulqulleettii kana keessatti ni baranna. Kana qofaa miti waa'ee qulqulleettii sanbataa sanbanni kan eebbifamte kan qulqulloofte kan adda baate nuuf kan kennamte hojii gaarummaa akka itti hojjennuuf ta'uu isaa itti hubannee sanbata qulqulleettii kana keessatti maal hojjechuu akka qabnu kan itti barannudha jechuudha. Egaa waa'ee qulqullummaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa ilaallu addaam badiidhaan cubbuudhaan waan kufeef qulqulluu kan ta'e addaam qulqullummaa waan hin qabneef sanyiin addaam hundumaa badiidhaan qulqullummaan waan isaan irra hin jirreef qulqulluu kan ta'e sanyii addaam keessaa kan argame addaam lammaffaan Kiristoos qulqullummaadhaan addunyaa kana irratti akka inni deddeebi'e amantoonnis namoonnis kiristaanonni hundumtuu qulqullummaadhaan jiraachuun akka malu hubanna jechuudha. Kanatu barsiifama jechuudha. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumaa keessatti waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo, waa'ee qulqullummaa sanbataa namni hundumtuu amanaan kamiyyuu cubbuurraa fagaatee qulqullummaadhaan jiraachuun akka malu itti baranna jechuudha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 16 irratti Waaqayyo qulqulluudha isinis qulqulloota ta'a inni isin waame suni qulqulluu akkuma ta'e isinis jireenya keessan hundumaatti qulqulloota ta'aa jiraadhaa nuun jedha. Egaa akka nuun qulqullummaadhaan jiraannu kan baranne Kiristoos qulqulluu kan ta'e sanarraa waan ta'eef Waaqayyo hojii isaa hundumaatti addunyaa kana irratti kan nutti agarsiise fakkeenyummaan inni hojjete deddeebii inni taasise hundumaa irratti nuti kan barannu kiristaanonni kan argine Kiristoos irraa qulqullummaa waan ta'eef qulqullummaadhaan jiraachuun akka malu inni bu'e sun inni nama ta'e sun inni foon uffate sun inni gadoof qabe sun addaamiin fayyisuudhaaf addunyaa irra kan deddeebi'e Kiristoos qulqulluu akka ta'e nutis qulqullummaadhaan jiraachuun ni mala. Qulqullummaadhaan deddeebi'uun ni mala. Namootaaf waan gaarii gochuun ni mala. Maaliif? Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef. Inni nuun isa amannu, inni nuun sagadnuuf, inni nuun waaqeffannu waaqa qulqullummaa waan ta'eef, waaqa qulqullootaa waan ta'eef qulqullummaadhaan jiraachuun
ni mala deddeebii keenya keessatti jireenya keenya keessatti iddoo hundumaatti qulqullummaadhaan jiraachuun qulqullummaadhaan deddeebi'uun ni mala. Maaliif? Kiristoos qulqulluu waan ta'eef, inni nu waame qulqulluu waan ta'eef, inni nu fayyise dhiiga isaa foon isaatiin kan nu bite Kiristoos qulqulluu waan ta'eef qulqullummaadhaan deddeebi'aa jedhamneerra waan ta'eef inni si waame qulqulluudha. Qulqullummaadhaan deddeebi'aa jireenya keessan keessatti qulqullummaan haa baay'atu. Cubbuu yoo hojjettan, cubbuu yoo hojjenne, cubbuudhaan yoo hin deddeebina ta'e gara Kiristoositti deebine inni cubbuu kan haqu lubni inni dhugaa isa waan ta'eef, cubbuu kan qulqulleessu dhiiga isaa kan dhangalaase inni dhugaan Kiristoos waan ta'eef Kiristoositti qulqullummaadhaan deebi'uun ni mala. Qulqullummaadhaan jiraachuun ni mala. Waaqa qulqullootaa ta'uusaa addunyaatti labsuun ni mala. Sana kan raawwannu immoo qulqullummaadhaan yeroo jiraannu, badii keessa kan jirru, namoota jibbuu keessa kan jirru, namoota ajjeesuu keessa kan jirru, badiidhaan deddeebi'uu keessa kan jirru gara Kiristoositti, gara qulqullummaatti, gara ifa sanaatti deebi'uun akka malu, qulqullummaadhaan jiraachuun akka malu torbee lammaffaa tsooma guddaa tsooma gooftaa kana keessatti kan lallabamu waa'ee qulqullummaati jechuudha. Kanaaf waa'een qulqullummaa Kiristoos ni lallabama, waa'een qulqullummaa Waaqayyoo ni lallabama. Nutis qulqullummaadhaan jiraachuun akka nuuf malu kana keessatti ni baranna jechuudha. Egaa nuti kan mul'isnu isa baranne irraa waan ta'eef, isa argine irraa waan ta'eef, Kiristoos kan nutti agarsiise immoo qulqullummaadha waan ta'eef, Kiristoos kan nutti agarsiise jaalala waan ta'eef, Kiristoos kan nutti agarsiise tokkummaadha waan ta'eef, Kiristoos kan nutti lallabe wal jaallachuu, tokkummaadhaan jiraachuu, tsoomuu, sagaduu, gara Waaqayyootti harka keenya kaasnee, ija keenya gara Waaqayyootti yeroo hundumaa ol kaasnee Waaqayyoon kadhachuu, qulqullummaadhaan jiraachuun akka malu nu barsiise waan ta'eef Kiristoos irraa isa baranne. Kiristoos abbaa keenya waan ta'eef, Kiristoos waaqa keenya waan ta'eef, inni dursaa keenyadha waan ta'eef, hangafa keenyadha waan ta'eef qulqullummaa isarraa barachuun akka malu, akka Waaqayyootti gara qulqullummaatti guddachuun akka malu. Qulqulluun Phaawulos ani Kiristoosin akkuma fakkaadhu sana isinis anaan fakkaadhaa kan jedhe hojii Kiristoos hojjete addunyaa irratti kan deddeebi'e Phaawulos sanaan Kiristoosin waan fakkaateef. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota fayyisuudhaan, Phaawulosis immoo humna Waaqayyootiin, humna Kiristoosin dhukkubsattoota fayyisuudhaan, Kiristoos qulqullummaadhaan addunyaa kana irratti deddeebi'eera. Phaawulos qulqullummaadhaan addunyaa kana irratti waan deddeebi'eef ani Kiristoosin waan hin fakkaadheef isinis anaan na fakkaadhaa. Qulqullummaa Waaqayyoo irraa baradhaa, daandii ishee sirrii Waaqayyoo irraa baradhaa, gaabbii Waaqayyoo irraa baradhaa, gara Waaqayyootti tsoomuuf sagaduu Waaqayyoo irraa baradhaa. Ani akkuman Kiristoos irraa baradhe anaan fakkaadhaa kan nuun jedhe hojii gaariidhaan, hojii qulqullummaadhaanidha jechuudha. Kanaaf kan Kiristoos ta'uun keenya kan beekamu, kan Waaqayyoo ta'uun keenya kan beekamu hojii nuun hojjennuunidha jechuudha. Qulqullummaa nuti qabnuun, jaalala nuti qabnuun, tokkummaan keessa keenya jiraachuu sanaan Kiristoosin lallabna jechuudha. Kiristoosin lallabna, Kiristoosin agarsiisna. Ifa addunyaa ta'aa akkuma inni jedhe sana ifa addunyaa ta'uu keenya kan agarsiisnu hojii gaarummaa nuti namootatti agarsiisnu, gaarummaa nuti namootaaf oollu sanaanidha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo qulqulluu akka ta'e nuti qulqulloota akka taanu kan itti lallabamu torbee lammaffaa qiddist yookaan qulqulleettii kan jedhamte kanattidha jechuudha. Kanaaf akka Waaqayyo qulqulluu sana nutis qulqulloota taanee addunyaa kana irratti deddeebi'uun ni mala jechuudha. Kiristiyaana tokkorraa kan eegamu Kiristoosin fakkaachuu, gara Kiristoositti guddachuu, gara hojii gaarummaatti guddachuu. Sana hubachuuf barachuun kiristiyaana tokkorraa ni mala jechuudha. Kanaaf qulqullummaadhaan jiraachuun kiristiyaana tokkorraa kan eegamu daandii Kiristoos agarsiise keessaa tokko qulqullummaadhaan jiraachuudha jechuudha. Kanaaf kana qofa miti waa'een sanbata qulqulleettii kan itti lallabamu torbee lammaffaa qulqulleettii kan jedhamte kanatti kan adda baate, kan eebbifamte sanbata qulqulleettii Kiristoos adda baasee kan nuuf kenne, kan itti du'aa ka'e, kan itti nu fayyise, gara jireenyaatti kan nu ceesise sanbata qulqulleettii jennee waa'ee qulqullummaa sanbataa, waa'ee qulqullummaa dilbataa kan itti lallabnudha jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sanbata duraa ishee jalqabaa sana boqonnaa fooniidhaaf akkuma nuuf laate sana, fooniin akkuma boqonnuuf nuu laate sana sanbata qulqulleettii dilbata immoo lubbuu keenyatti akka itti boqonnuuf, boqonnaa lubbuu akka itti argannuuf sanbata qulqulleettii, sanbata dilbata ishee jennu kana
Kiristoos eebbisee qulqulleessee akka nuuf kenne kan itti lallabamudha. Sanbata kiristaanaa kanatti maal hojjechuu qabna? Dhuguma guyyaa boqonnaati, guyyaa eebbaati, guyyaa itti boqonnudha. Garuu boqonnaa kan jedhame boqonnaa inni dhugaa Kiristoos waan ta'eef, boqonnaan inni dhugaa addunyaa kana irratti yeroo deddeebinu namni Kiristoosiin hin qabne, namni Kiristoosiin hin amanne, kara Kiristoos sana, kara balbala sanaa kan hin seenne fayyina akkuma hin qabaanne sana, boqonnaa akkuma hin qabaanne sana Kiristoosiin boqonneerra waan ta'eef, Kiristoosiin fayyineerra waan ta'eef, gara qulqullummaatti ceeneerra waan ta'eef, gara tokkummaatti ceeneerra waan ta'eef, badii keessaa, si'ool keessaa gara mootummaa isaatti, gara bobaa isaatti ceeneerra waan ta'eef, fayyineerra waan ta'eef boqonnaan inni dhugaa Kiristoosiin argatanii Kiristoosiin boqochuudha, Kiristoosiin waaqeffachuudha jechuudha. Kanaaf boqonnaa isa dhugaa ta'e sana Kiristoos immoo qulqulleessee kan nuuf laate, kan itti hojii dinqii itti hojjetee akka nuun laphee keenyaan, lubbuu keenyaan, foon keenyaan boqonnuuf taasisee kan nuuf kenne sanbata qulqulleettii kanadha jechuudha. Kanaaf hojii itti boqonnu akka hojjennuuf, hojii itti lapheen keenya itti gammadu, hojii Waaqayyoo itti gammadu akka hojjennuufidha jechuudha. Sanbata qulqulleettii kana Kiristoos qulqulleessee kan nuuf kenne. Kanaaf qulqulleettii sanbata kanatti hojii qulqullummaatitti hojjetama jechuudha. Isa bade barbaaduun, isa dhukkubsate gaafachuun, isa beela'e nyaachisuun, isa dheebote dheebuu baasuun sanbata qulqulleettii kana keessatti itti hojjetama jechuudha. Kanaaf sanbata qulqulleettii kan jedhamteef jechuudha. Hojii qulqullummaatitti hojjetama jechuudha. Addunyaan amma sanbata kabajuun, sanbata qulqulleessuun akka duubatti hafummaatti bara yaadame kana keessatti nuti kiristaanonni garuu guyyaa itti boqonnu, guyyaa itti Waaqayyoon galateeffannu, kurnoo aarsaa kan laannu keessaa tokko guyyaa torba keessaa sanbata qulqulleessinee Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuudhaan, yeroo keenya Waaqayyoof laachuudhaan Waaqayyoon ittiin kabajna jechuudha. Kudhan keessaa tokko maallaqa keenya qofaa osoo hin taane, kudhan keessaa tokko kan laannu yeroo keenya sin laanna jechuudha. Galata keenya sin laanna jechuudha. Yaada keenya sin laanna jechuudha. Kiristoosiif qofaatti adda baasnee waa'ee Waaqayyoo qofaa kan itti yaadnu yeroo qabaachuu danda'uu qabna. Qofaatti adda baasnee Waaqayyoon kan itti kadhannu, kan adda ba'e yeroo keessa keenyatti qabaachuu danda'uu qabna jechuudha. Kunis guyyaa torba keessaa sanbata qulqulleessinee guyyaa qulqullummaa kan itti hojjennu, hojii qulqullummaa kan itti hojjennu, qulqullummaatiin kan itti deddeebinudha jechuudha. Addunyaan akka duubatti hafummaatti yeroo hundumaa hojjetanii jiraachuu, deddeebi'uu, bu'aa bayii hedduu keessa deddeebi'uu qofa kan lallabdudha addunyaan. Boqonnaa lubbuu, yeroo lubbuu akka qabaannu addunyaan nun barsiistu jechuudha. Akka duubatti hafummaatti yaadama namni sanbata kabaju, namni sanbata hin hojjedhu jedhu, guyyaan kun kan Waaqayyooti, nan qulqulleessa, Waaqayyoof laadha, hojii Waaqayyoof maluun hojjedha jedhee namni yaadu akka duubatti hafummaatti bara itti yaadamu keessa jirra jechuudha. Kanaaf kiristaanni garuu nagaa kan jedhu, jireenya isaa hundumaa keessatti Kiristoosiif kan ta'u, Kiristoosiif kan malu, Waaqayyoof kan malu yeroo laatee kan jiraatudha jechuudha. Foon isaatiif qofa kan deddeebi'u miti kiristaanni jechuudha. Kanaaf akka kiristaana tokkootti guyyaa nuti Waaqayyoof qulqulleessinu hundumtuu guyyaa Waaqayyooti, hundumtuu guyyaa Waaqayyoof qulqullaa'edha. Addummaatti garuu sanbata kiristaanaatti hojii qulqullummaa, hojii gaarii, hojii jaalalaa guyyaa itti hojjetamu Kiristoosiif adda baanee kadhannaadhaan, tsoomaan, nama dhukkubsate gaafachuudhaan, kan beela'e nyaachisuudhaan, kan dheebote dheebuu baasuudhaan, kan hidhame gaafachuudhaan, kan daare daara baasuudhaanii guyyaa itti boqonnudha jechuudha. Kanaaf boqonnaa akka nuun itti argannu Waaqayyo qulqulleessee kan nuuf laate teenyee miti jechuudha. Hojii qulqullummaa hojii Waaqayyo hojjetu guyyaa itti hojjennudha. Akkuma Kiristoos guyyaa sanbataa warra dhukkubsate gaafate, warra dhukkubsate fayyise sana nutis immoo daandii Kiristoos nuu saaqe sanaan akka deddeebinu manni kiristaanaa akka nuun sanbata kabajnuuf nu barsiisti jechuudha. Kanaaf qulqulleettii kana keessatti kan barannu kanadha jechuudha. Sanbata kabajuun, sanbata qulqulleessuun ni mala jechuudha. Mana amantaa deemnee gara Kiristoositti kadhachuun ni mala. Namoota waan gaarii itti dubbachuun ni mala. Waan gaariidhaan deddeebi'uun guyyaa sanbataa kana keessatti ni mala. Waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo yaaduun, qulqullummaadhaan jiraachuun
cubbuu irraa deebi'anii laphee qulqulleessuun ni mala jechuudha. Kanaaf kana nu barsiisti manni kiristaanaa tsooma guddaa qulqulleettii kan jedhame kana keessatti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo qulqulluu akka inni ta'e hubachuun ni barbaachisa. Inni nu waaqeffannu Waaqayyo qulqulluudha jennee immoo nuti immoo cubbuudhaan jiraachuun akka hin malle qulqullummaadhaan akka jiraachuun malu kanarraa ni hubanna. Sanbata qulqulleessuun, sanbata kabajuun, hojii gaarii hojjechuun guyyaa sanbataa kana Waaqayyoof addummaadhaan Waaqayyoof laannee akka nuun lapheedhaan lubbuudhaan boqochuun akka malu guyyaa itti barannudha jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo qulqullummaadhaan jiraachuun akka maluu fi waa'ee sanbata qulqulleettii yaaduun qalbeeffachuun gara qulqullummaatti deebi'uun hojii lubbuudhaaf malu hojii gara Waaqayyootti nu guddisu sana hojii gaarummaa sana hojii jaalalaa sana hojjechuun ni mala. Torbee kana hundumaatti kana yaadannee qulqullummaadhaan akkamitti deddeebi'uu qabna, Waaqayyo qulqullummaadhaan akkamitti nu deddeebisa gara qulqullummaatti, yaa Waaqayyo nu deebisi jennee gara Waaqayyootti kadhachuun ni mala. Sanbata qulqulleessuun ni mala, sanbata kabajuun ni mala jechuudha. Kanaaf kana hubachuun qalbeeffachuun gaabbiidhaan deebi'uun fooniif dhiiga Kiristoos fudhatanii gara Kiristoositti deebi'uun mootummaa isaatiif qophaa'uun ni mala jechuudha. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu dheekkame Waaqni abboolii keenyaa Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaateef kan galatoomee nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.